السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanaal Arjaa Tube. Hiriyoottan kiyya egaa akkumaan viidiyoo dabarsee keessatti waadaa isin seenee ture. Aappii biyya jirtan irraa bilaasha yookiin tolaan biyya jirtan irraa biyya feetan bilbilachuu ni dandeessan. Itoophiyaas biyya feetan bilbilachuu ni dandeessu isiniin jeen ture. Egaa irraa aappii keessan isin qabadheen dhiyaadhe. Hiriyoottan kiyya akkuma beekamu aappiin kun biyya jirtan keessaa biyya feetan bilbilachuu ni dandeessu. Itoophiyaa dabalatee biyya kee jirtan sanillee hedduu isin fayyada. Biyya kee jirtanillee bilbilachuu ni dandeessu. Har'a aappichuma sana isin qabadhee dhiyaadhee jira. Sirriitti egaa na wajjin na faana bu'aasin jecha. Hiriyoottan kiyya osoo gara barumsichaa isin dabarsineen dura warroonni chaanaala yuutuubii kiyyaa faayidaa taatan Arjaa Tube sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafadha. Jalqabumarraa gara yuutuubii kiyyaa isin dabarsee. Hiriyoottan kiyya erga yuutuubii keessan galtanii mataa olii kanarratti yeroo tokkoof Arjaa Tube jettanii barreessitu. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtan kunoo Arjaa asirraa butuudhaan Tube jettanii barreessitu. Erga barreessitanii egaa kunoo matuma olii kanarratti kan dhufu kana isa kanarratti cuqaasuudhaan yeroo tokkoof bakka diimtuu inni agartan jee yaada. Bakka tana sabskiraayib kana tuquudhaan fuulduratti mallattoon alarmii wayii sana isinii baate isii kana irratti filadhaadha. Ka olii kana filadhaadha. Hiriyoottan kiyya kanuma kun egaa erga haala kana gootaniif viidiyoon hanga dhiisu sirriitti isin qaqqaba. Anallee ni jajjabeessa. Hiriyoottan kiyya sirriitti akka chaanaala keenya sabskiraayib gootanii nu jajjabeessitan kana kabajaan isin gaafanna. Amma gara aappichaa isin qabadhee dhiyaadhee isin dabarsee akkamitti akka banachuu dandeessan, akkamitti akka fayyadamuu dandeessan, seeraa fi heera isaa akkamitti akka guutuu dandeessan isin agarsiisa. Aappichi egaa kunoo akkuma asirratti agarsiiftan kanuma isa kana isheenee walumaan laallaa. Hiriyoottan kiyya yeroo jalqabaatiif aappiin kun haala kanaan isiniif fida. Filannoo isin googilaa fi feesbuuka mana meela keessan isin filachiisa. Amma egaa kana sadannan keessaa isa feetan filattanii ani amma mee googiliidhaan filadhee isin agarsiisa. Meela keessan hiriyoottan kiyya egaa waan qallaalitti maashaallah haala kanaan isiniif fida. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtan basiidha jechuun yeroo meela keessan irra dhawwatanii sirriitti isiniif fida. Amma egaa seeraa fi heera isaadha haala kamiin akka itti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa. Hiriyoottan kiyya kamiin irraa kan agartan jee yaada. Ka gadirraa ka kanarratti amma saantiba walitti qabdantu jira. Saantiba walitti qabdanii biyya feetan ittiin bilbilattan saantima isa walitti qabuudhaan kunoo bilaasha akka nama geema wayii taphatutti walitti qabdanii isa kanarratti tuqaa yeroo tokkoof. Kuni amma saantiba kana hunda keessaa yeroo yoo dandeessee si baname kuni garuu amma waan gurguddaa ta'eef isin bakkeen itti argachuu dandeessan. Mee jalqabumarraa yeroo duraatiif jalqabumarraa mana bilbilaa isin agarsiisu. Manni bilbilaa keessan haala kanaan irratti dhawattu isa kanarratti godhattan haala kanaan isiniif fida. Gaafatti obboleeyyan kiyya akka mataa olii kanarratti agartanitti amma kunoo saantiba kuma tokko jira. Gaafa 3,500 gaafa ga'e Itoophiyaallee isinii bilbila. Amma egaa bakkeen tana ni agartan jee yaada. Alaabaa suudii kanarratti alaabaa Itoophiyaa irra kaa'attan haala kanaan tuxxanii alaabaa Itoophiyaa irra kaa'attanii hiriyoottan keessatti caqasaa. Amma Itoophiyaa yoo bilbilachuu barbaade isin hoo suudii kee bilbilachuu barbaaddan warri suudii kee jirtanis suudii kee fayyadamuu barbaaddan achuma tuxxanii bakkuma irra jiru irratti raqamsuu barbaaddan naqxanii bilbilachuu dandeessu. Ani amma Itoophiyaa bilbilachuu waan barbaaduuf yeroo tokkoof antuun haasaa jiru kee darbe mataa olii kanatti argamu dhabu akkuma qubee tarreessee jiru nu argama inni fagaatu. Amma egaa qubee caasheennee daa ittiin dheedha Itoophiyaa kunoo asumatti agartanii kanarratti tuxxanii Itoophiyaa irra kaa'attanii raqama keessan itti naquudhaan amma egaa sirriitti bakka raqama baafatanii kun osuma gadirraa kanaan lakkoofsa bilbilaa keessan bakka kana tuquudhaan ni baafattu. Kunoo haala kanaan isinii baasaa. Bakka kanatti tuquudhaan
hiriyoottan keessatti haala kanaan isinii baasa. Lakkoofsa bilbilaa keessan doolaa bilbilachuu barbaaddan hunda addaan alaabaarra naqee isinii baasa. Kan ol baasuudhaan tokkuma kan barbaaddan ol baasuudhaan raqama keessan ol baasuudhaan itti bilbilachuu dandeessu. Kan itti aanu kun yoo kan maallaqaati. Kan itti aanu kunillee maallaqa keessan sirriitti gabaabinatti gara qal'aa ta'een walitti isinii qaba. Karaa guddaa jedduun agartu tuquudhaan amma waan shabakaan kee xiqqoo neetwoorkiin kiyya laafaa ta'eef bakka kanatti egaa neetwoorkii yoo qabaatu maatte yoo shabakaa qabaatu maatte saantiiwwan walitti qabatuu hin dandeessu jechuudha. Garuu bakka itti bilbilattu bilaasha amma jawwaala guddaadhaan neeta yoo qabaatte mobaayila biraarratti neeta saniin bilbiluu namichi sun hiriyaan kee sun neeta qabaachuu barbaachisa bilbiluufidhaaf yoo Itoophiyaa ta'e garuu kuni kashaafarratti tolaan bilbilaa jechuudha. Asii neeta qabaachuu barbaachisa. Hayyee amma gaa shabakaan kee waan laafaa ta'eef karaa guddaa tunnaan naaf hin deemne bakka tokkoon isin agarsiisa. Bakka maalanii heddumminaan walitti isinii qabamuun bakka kana agartan jee yaada. Hiriyoottan kiyya erga bakka kana dhuftanii warroonni asirratti argaa jirtan kun hundi warra saantii walitti isinii qabaati. Geemii waan adda addaa irraa saantiimni tirfii asirratti isinii yaa'a. Isin amma bakka adurree wayii sana agartanii tana agartuu fuudhan adurree tana akkuma asirratti argaa jirtan adurree tana heddumminaan bakka kanatti tarreenya waan armaa gaditti argatan kana goggogaa agartuuttaan adurree tana nyaata wayii qallabuudhaan osoo sii waa qallabdanuu saantiimni keessan armatti isinii lakkaawa mataa olii kanarratti asirratti isinii lakkaawa. Bakka agarsiisa viidiyoo wayiidhaa hoggaa isinii fidee viidiyoo agarsiisa minaamin san dhaggeeffachuu qabdan. Sirriitti agarsiisa wayii isinitti baasa viidiyoodha. Viidiyoo gaggabaabduu hoggaa irra isinii darbe saantii wayii isinii dabarsa jechuudha. Hiriyoottan kiyya tirfii saantii wayii irraa isinii deemtu irratti isinii baha. Kana egaa sirriitti amma irraa ilaaltanii fayyadamuu qabdan. Amma osoo neetwoorkiin kee dalaguu jiraate amma neetwoorkiin kee dalaguutti hin jiru silaa tuttuqeen isin agarsiisa. Isin wanni gootuu qabdan waan guddaa bakka kana tuquudhaan saantiimni keessanii lakkaa'a kana tuquudhaan kun hoggaa tuttaan bakka kanarratti waan kana lakkaa'ee hanga achi fixuun eegdan jechuudha. Obsaan eeggattanii kan lakkaa'ee hoggaa achi isinii fixe sirriitti achirratti maallaqa isinii baasa. Hiriyoottan kiyya egaa kun kanuma sirriitti akka irraa fayyadamtan isiniin jecha wanni kun waan qallaalitti tolaan bilbilachuu dandeessan biyya feetanii kuni kanuma egaa barnoonni keenya kan har'aa isinii qabannee dhiyaanne kanuma. Hiriyoottan kiyya waan hammanaan dura waadaa isinii seenee tureef isinii qabadhee dhiyaadhe. Akkasiin isin jaa yoo viidiyoon isinitti dalagaa laayik godhuu hin dagatinaa isin jecha. Hiriyoottan kiyya chaanaala keenya akka sabskiraayib gootanii nu jajjabeessitan jaalaaf kabajaan isin gaafanna. Har'aa kanuma egaa hiriyoottan kiyya nagaan naa jiraadhaa hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti toltii kennaa jiraadhaa isin jecha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liinkii isaa viidiyoo kana jalaan isinii kaa'a.